Namoonni waastappii fayyadamtan ergaan kun isiniif. Waastaappiin siitingii haarawaa fidee jira. Amma booda waastaappiidhaan hiriyoota keessan qunnamuudhaaf namni ganaa lakkoofsa keessan erguun isin hin barbaachisu. Akka telegiraamaa, yuutuubii odoo lakkoofsa keessan hin ergin yuuzarneemii qofaan nama wal qunnamtanii nama waliin haasa'uu dandeettan. Siitingii haarawaa kana akkamitti akkas kallattan waliin laallaa lafaan bu'a. Akkaataa siitingii kanatti sirreeffattan waliin laallaa jalqaba waastappii keessa haala kanaan seentanii mataa gubbarra tuqaa sadiin kana yeroo takkaaf gadi tuyitanii mallattoo siitingii tana yeroo takkaaf gadi tuyitanii piroofaayilii keessan yeroo tokkoof haala kanaan gadi tuyitanii haala kanaan bootaa yuuzarneemii isinii fidaa bakka yuuzarneem jedhu kana yeroo takkaaf gadi tuyitanii asitti yoo barbaaddan kan instagiraama yoo feetan immoo yuutuu ka feesbuukaa fayyadamuu dandeettanii yookaan immoo yuuzarneemii haarawaa waastappii qofa adda banachuu barbaaddan kireet yuuzarneem bootaa jedhu kana yeroo takkaaf gadi tuyitanii asitti yuuzarneemii keessan ka namni biraan fayyadamin kan namni biraa fayyadamee itti galchitan inni iyyuu fudhatu itti galchina amma yuuzarneemii indaala jennee itti galchinume indaala jennee itti galchina yoo yuuzarneemii namni fayyadame taate haala kanaan isinii fida yuuzarneemii addaa ta'e ka keessan bichaa itti galchuu qabdanii yoo akkanatti isinii fide fakkeenyaaf bootaa saggeesti bootaa jedhu kana yeroo takka yoo gaxxuytan ofiisii filuu danda'a haala kanaan yuuzarneemii inni nuu fila yoo barbaanne kanarratti galfannaa yookiin immoo ka biraa barbaanne irratti hin galfannaa yuuzarneemii haala kanaan itti galchinee seef yoo kagoonu taate waastappii wal dubbisuuf lakkoofsa walii erguun isin hin barbaachisu jechuudha. Yuuzarneemii maan wal dubbistu.